Akkam jirtan kabajamoo daawwattoota keenya arraan tana kan laallu namoottan ajaa'ibsiisoo jechuudhaan kanneen jiinesbuuk irratti galmaa'anidha. Kana jechuunis kutaalee qaama isaanii qabaniin jechuu kiyya. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti akka nu wajji turtan gamanumaan isin affeerra. Dhaabbadhu yeroo takka. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhuu hin dagatina. Godhuu baattullee garuu maatii miti. Mirguma keeti garuu sanirra yoo wal gargaarre gaaruma jeeti. Namoottan birootiifis sheer godhuu hin dagatina. Namoonni arra laaluuf deemnu kun kutaalee qaama isaanii keessaa bakka kanaatu addunyaa irratti dheeraadha jedhamee kitaaba dubbiin isaa lakkaawamee hin dhumne kan maqaan isaa jiinesbuuk jedhamu irratti galmaa'aniiti jiran. Isaanis akka itti aanu kanatti walumaan laallaatii nu hordofaan afeerraa keenya ammallee. Kudhanaffaa nama nyaara dheeraa qabu. Saang Shuusaa jedhama. Umriin isaa waggaa 80 takka. Dhalataa Chaayinaati. Bara 2016tti nama nyaara dheeraa qabu jechuun yaamameeti jira. Yeroo adda harkisee dheerina nyaara isaa laalu seentimeetira 19 takka akka ta'e hospitaalli tokko safaree mirkaneesseeti jira. Ajaa'iba! Nyaarri namticha kanaa yeroo nyaata nyaatu akka afaan isaa keessa seenee rakkisaa turedha kan inni dubbatu. Ajab! Sagalaffaa arraba dheeraa. Ni Jaakaarii jedhamti. Nama arraba dheeraa jedhamtee yaamamtee kitaaba ajaa'ibaa kan balaaqalaa galmeessu sanirratti galmaa'uuf fedhii guddaa qabdi. Jiinesbuuk irratti jechuu kiyya. Arrabni isii kun yeroo afaan keessaa gad baaftu inchii 4.48 dheerata. Ajaa'iba! Dubbiin arrabaa kun dubbii takka na yaadachiifte kan namni keenya arraba hin dhedheeratin waliin ja'usan. Namtittiin arraba dheeraatun akkuma fedhii isii sanitti arrabni dheeratee dheerina arraba isii kanaan addunyaa irratti galmooyte jechuun kitaaba ajaa'ibaa sanarratti jechuu kiyya. Arraba isii kanaan ija isii funyaan isii akka feetetti xuxxuyti. Ajab! 8ffaa quba miilaa dhedheeraa. Maatii Maakaardii jedhama. Dheerina isaatiin beekamee kitaaba ajaa'ibaa kan balaaqalaa galmeessu jiinesbuuk irratti nama dheeraa kan luyti miila isaa dheeraa fi qubbeen miilaa dhedheeraa qabu jechuun galmaa'eeti jira. Kopheen inni uffatus san isinumaaf yoon hin dhiise gaarii. Gaafuma ijoolleetu meetira takkaa fi seentimeetira 50 ol dheerata. Namoonni dheerina isaa kana laaluun TV show fi filmiilee garagaraa irratti hirmaachisaniiti jiru. Namtichi kunis waggaalee dura isaa umrii 32 addunyaa tanarraa boqateeti jira. 7ffaa funyaan haalaan dheeraa. Yeroo hedduu funyaan dheerinaa kan laallu filima gaafa ijoollee laalluu turre kan akka Tom and Jerry sanfaa keessatti. Garuu as deebinee yeroo namoota irraa laallu gara biyya Turkiitti nu geessa. Namtichi kun maqaan isaa Mahammad jedhama. Funyaan isaatiis seentimeetira 8.8 dheerata yookiin inchii 3.4 takka jechuudha. Ajab! Yaa uumaa Rabbi! 6ffaa qeensa dhedheeraa. Kiriis jedhamti. Haadha ilmaan 5ti. Akkuma namoota birootitti hojii mana keessaa rakkoo takkaan malee akka hojjettu dubbatti. Nyaata godhuu, mana qulqulleessuu fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Kana hunda kan gootu qeensa kophee miilaa 20 ge'u harkatti qabatteeti. Namtittiin tunga waggaa 19f osoo qeensa isii hin tuqin guddisteetu turte. Haalaan kunuunsuu bira dabartee jechuudha. Tan birootiis Lii Redmond jedhamti. Dhalattuu Ispeenii. Isiinis akka dubbattutti qeensa isii kana bara 1979 irraa eegalee akka guddisuu eegaltee dubbatti. Dheerinni qeensa isiitiis meetira 8.65 yookiin inchii 4.5. Bara 2009tti garuu balaa makiinaa isii mudateen qeensi isii kun irraa muramuu danda'eeti jira. 5ffaa areeda dheeraa. Dhalataa biyya Hindiiti. Maqaan isaa Raamsiing Chawhaan jedhama. Nama areeda dheeraa jechuudhaan galmaa'eeti jira. Dheerina meetira 2.4 dheerata.
bara 1970 irraa eegalee kunuunsaa eegaa akka turedha kan dubbatu. Guyyatti yoo xiqqaate sa'a lamaaf akka filu dubbata. Torbaanitti al takka dhiqa. Afuraffaa ilkee haalaan dheertuu. Yeroo baay'ee sababa ilkee isaatiin barattoonni waliin baratan itti qoosaa akka ture, inninis sanitti qaanfachaa akka turedha kan dubbatu. Garuu eega doktoroonni ilkee dheertuu tana irraa buqqise nama ilkee dheeraa jechuudhaan yaamameeti jira. Yurviil Paatel jedhama. Seentimeetira 3.67 ilkee dheerattu qaba. Inumaatu ilkee arbaa jedhamuudhaan waamamti. Ajab. Sadaffaa rifeensa gurraa haalaan dheeraa. Maqaan isaa Raadhakaat Baayijaapaay jedhama. Dhalataa biyya Hindiiti. Nama rifeensa gurraa dheeraa qabu jedhamuun addunyaa irratti galmaawe. Rifeensa gurraa isaatiis seentimeetira 25 dheerata. Inni dheerina rifeensa gurraa isaa kanatti gammadus garuu jaartiin isaa itti hin gammaddu. Yeroo baay'ee ishii gammachiisuuf jecha rifeensa kana muruudhaaf murteesseetu ture. Garuu hin murre. Ijoollummaa isaatirraa ka'eeti rifeensi isaa kun dheerachuu kan eegale. Yeroo ammaattis kunuunsaati jira. Lammaffaa ija gurguddaa Kim Goodman jedhamti. Kubbaaleen ija isii miilimeetira 12 yookiin inchii 2.47 boolla ijaa isii keessaa gad baatee argamti. Kunis kan ta'e yeroo baay'ee dura gaafa mataa keessa wahiin dhawamte irraa eegalee akka ta'e dubbatti. Sunis sababa tahee fi amma kunoo nama ija gurguddaa jedhamtuun addunyaa irratti beekamti. Takkaffaa coraa qaamaa baay'ee adda harkifatu. Geerii Turner jedhama. Rakkina fayyaa hin baramne Ehlers-Danlos syndrome jedhamuun miidhame. Sababa miidhaa kanaatiin coraan garaa isaa hanga seentimeetira 15.8 jechuun inchii 6.25 adda harkifamuu danda'a. Kan garaa qofa osoo hin taane coraan mormaa kan harkaa fi kan qaama guutuu ni harkifama. Ajabga. Uumaan Rabbii waa himamtee hin dhumtu. Uumaan Rabbii hundinuu irruurraa qulqulluudha. Subhaanallah. Egaa kabajamoo daawwattoota keenya waan hordoftaniif galanni keenya guddaadha. Subscribe godhuu hin dagatinaa. Namoota birootiifis share godhaa. Yaada qabdaniis nuuf qoodaa. Galatooma.